كونتر كيجي دينغرت دينغرت تفان مارا دي هاسي يعني تربات ميشان أفان إنجليزي دي ميشان أفان مارا ودي أرمو غا شنتما أفان رو ودي دي ميشان شنتما أفان إنجليزي ودي نرى لالينا أرى يادري بقولو تكان أسا ودي ما يادري كن أجرا برو فولا شنتما كيسان فولا دقيقة ميغا نحن صدوما فايد دقيقة صدوما كيسان تحسين في فولا يادري بيبها أمم استخدم في فولا مرة أواك سفسي أما تفاعلت كده أفهم كيستي جتونه تفيد مو أفهم مو كيستي أكجاري تواني نبيه جتونه جتونه كيستي تواني نرجعني Cina tak kapan Inggris ini kai Cina tak kamu wana pakai kai lo jadi anje tak wani anje usan halan kaje lo na isu ndan denya tadi ya dan lo kata tadi bodoh nanti marah mari ane ti jejasan tinggal pakai ini arraga kanin hasau kapson oromo tun sege se fudure ni siho isa tajawrati ya tun tokkon kan ترديمي دبي أنا راح أسوي ده مدرة أورومو مالك خمسة لو كمو أبصو مثلا أو مالك يقلي لما نمو خايون أبصو ده كمية هو بتمو كبدي خايون دبي خايون أنا كيلو هدو نمني مريا تا وليس فالما أنا كمية نودا تريمو كمية هو بتمو كبدي كجورتي نبي دبنا أبصو أورومو يرو أما كده سجى جرتي أكينك أبصو أورومو يرو أما مال تاو كبدي ترسيمون أكيد أنا في تنباس ونور جارم مالفا كجوب رتي كابي كذا كني كايا تو ثالة أكني في تو بواقع سامبو دبمو دبينين غول بايجو هايا كايون أكني تو بدمو كابي كايون بوجو أبدورة سوا بنشلا سوا بوجو كم نيجو لما خرا صدق بامو كايون رجيجو هايا أورم تيجي مالي فينجي أما شنتم جاتم بريجو كانوا كلالله wasadi rubata wani oromo bigile tokko gara bartibbe ibba afu warra mara wajile ga wallu le boda qawweda fi hariro addunyati no abeti chabi ogujabu umati su kenne sahama calan ko fi anule fi ka kana ka dan rege kun heddu iki kaysa galse oromo lamma sirni da anyabi yasan kaysati gaddaga kamitu lama tokko lama raguda lama ada fi amantisa senasa gatti qeeseti awwal irraddu be sadaffa amba jalatti kana firra kuttoy sura kae chubinjile hoggamin jiru kayoni sa malire kayoni sa tokko lafa sade faccuda lafa rahuda ne kana fanyaan lafa fi namori kabusa ne fi faccu barbaad lam enyuma sa digamu jattusan diga irra ittise deebise jawaab barbaade oromummaa kan ittaniisa sadaffaa immoo sirna cunqursaa irraa buqqisee haydiitiin buluu barbaade so hara kamiin kajawratti mariin bal'oon oromoo keessa godhamaa turte agamma mariin tokko maal jaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun nu balleessuudhaan oromiyaa balleessuudhaan waan jaaramteef biyya tana diinee bilisa ba'uu qabna jaa inni kun immoo biyyuma jirtu tana seera sii jijjiirree haala mutaatu mijeessuu qabnaa jaa kanarratti yaani akkannu kan murteessuu qabu akkamiin murtaa'uu qaba ka jedhu dantaa saba keenyaa har'aatii fi kaboru hamtu daaran fayyada ka jedhu irratti hundaa'uu qabna fakkaata. Haya Oromoo akka maree guyyaa tokko bilisummaa Oromtichaa bilisummaa ogaa jedhu bilisummaan waasa dhiyoo xiqqaate qaba. Bilisummaa Oromtichaa bilisummaa nama tokko Oromoo namti Oromoo jedhamu tokko namni damee jedhamu tokko bilisummaa dhuunfaasaa bilisummaa Oromtittiidha arfaaseen akka arfaaseenitti bilisummaa qabu isii barbaachisa. Oromoo waliigalatti immoo bilisummaa isii barbaachisa jechuudha. Lammata nageenyi tasgabbaa'aa ka hoggaa barbaade milishaan dhufee asii fi achi dhiitu kana osoo hin ta'in nageenya tasgabbaa'aa barbaade. Sadaffaa misoomaa fi duroomina bu'uuraa barbaade jechuudha. Bu'uura lafa kaa'uu barbaade waan sadeen kanaa. Kaayan kun amma hagam deemse waggaa 50 eega deemne booda kaayan kun hagam deemse jechuudha. Tokko sababa fincila raayyaa baalee fi xirroo bakka adda addaatti godhamaa turerra
lammata immoo sochii waldaa Maccaa Tuulamaatii fi barattoonni godhaniin ka'e injifannoon guddaan haayolee guddoo sadeen keessaa injifannoon guddaan Oromoon gonfate tokko lafa isaa deeffatu. Lammata hayyoonni seenaa Oromoo qotanii baasanii Oromummaa fi sabboonummaa deebisanii ijaaran jechuudha. Kun qabsoo eenyummaa ijaaruu kan jennu sani. Sadaffaa dhiibbaa sochiin Oromootii fi sabboonummaa Oromoo godhe. Kanaan isin ibsa. Maal jechuudha? Uummanni Oromoo naannawa sanitti uummata guddaa Afrikaatti. Uummanni Oromoo haga tolee deemu yookiin sodaatinitti Itoophiyaanis jiraachuu hin dandeessu, Afrikaan bahaatti jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf dargiin hoggaa Oromoodhaan lafa deebisu. Mallasaan hoggaa Oromiyaa Oromoodhaaf kennu qubeen kan nu hannaatii miti sodaa nu biraa qabudha jechuudha. So haya akkana eega jenne qabsoon Oromoodhaa wantoota guddoo sadeen kan argatte. Adda maaliif rakkoon akka rakkoon guddootti maaliif haasa'u? Qabsoon Oromoodhaa marraa saddeet keessa deemtii jaalalchi bilmoo agarsiisan tokko. Marraan duroo gaafa dukkanaati rakkoo guddoo jira, gabrummaa guddaa jira, hiyyummaa guddaa jira, cunqursaa guddaa jira, garuu namni hin beeku. Tokkoffaa namni akka rakkoon sun akkuma waa rabbiin itti buusettudha. Lama ni sodaata. Kanaaf bara dukkanaati. Marraan lammataa takka immoo sadarkaan lammataa immoo bara hubannootii fi dammaqiinsi itti dhufu. Marraa namoonni dafanii dammaqan saba dammaqsuudhaaf itti socho'an. Marraan sadaffaa hoggaa haalli mijaa'u dammaqsii godhame sun haala mijeessa jechuudha. Marraan afuraffaa gaafa sochiin kun bal'atee namni hedduun haga parsantii 40 gahu keessatti hirmaatu jechuudha. Marraa afuraffaa kana keessatti namni hedduun waan itti hirmaatu kaayyoolee qabsoo sanii keessaa gurguddoo fiixa bahuu danda'anii jiru. Kanaaf bara 1974 keessattuu immoo 91 akka qabsoo keenyaatti garaalee marraa afuraffaa kana jechuudha. Amma marraa afuraffaa irraa kaanee marraan afuraffaa kun rakkoo qaba. Injifannoo guddaa siifidha rakkoo keessa si galcha maal si godhe si fakkaata. Namni hedduun hamilumaan si dhufa. Kaayyoo tanaa fi wanni qabsoon kun gaafatu sun beekne si dhufa. Si dhufeeti humna guddoo sii kenna. Humni guddoon kun immoo kaayyoo haga tokko argatteeti daftee baddi. Maaliif guddoo barbaadee dhufa? Walakkaa qofa argatta. Incremental change argatta jechuudha. Kanaaf dur Itoophiyaan san waan guddoo san barbaadneeti qofa argannee kan jedhu irraa hamilee jira. Hoggansi jabaanii fi dhaabni jabaan maal godhe si fakkaate afur irraa kuteeti. Kaptu dimesoo. Bujirao. Okay. Video. So we can read. Amma aki boonu qabsoon Oromoodhaa hiree sanii argate jaata sagaltamii tokko irratti namni hedduun qabsoota keessatti hirmaateeti mootummaa saniis uummata addunyaatti sodaachiseeti injifannoo gurguddoo argate. Kanarraa kaanee hamilee cabee jechuudha. Hamilee cabuu kanaa waggoota kurnan kanaa yoo xiqqaate hamilee cabuu kanaa jira. Hamilee cabuun dhuguma qabsootii miti qufaatiin qabsootii miti. Qufaatii qabsootii miti. Istiraatejii takka immoo tarsiimoo haaraa yeroo itti baafatan. Akkana mul'atutti qabsoon Oromoo yeroo ammaatitti beekamoo qabxiileen wanni sadeen kun jiran naannawa kana jirti na fakkaata. Haalli hamilee cabu kun yeroo namni keessa deebi'ee itti gaafatu qabu. Sadaffaan immoo maal ta'a? Hoggaa namni irra caalaa yoo xiqqaate gara parsantii 70 keessatti hirmaata ta'a jechuudha. Torbaffaan yeroo qabsoon sun fiixee itti baatu. Amma gara jaffaatti socho'aa waan jiru na fakkaata. Saddeettaffaan yeroo qabsoon fiixee galma itti geessee mirkanfachuun nama barbaachisu jechuudha. Haa ta'u immoo gaafa sanis qabsoon itti bultu qabsoo akkamitti sabi ishuutti gabbuuna jechuudha. Karaa lammataa itti gabbuuna. Eega san jenne maaltu hafire?